nu normal pregnancy kajuu yeroonii fi boqonnaa kana finne waa lama wantoonni ijoon as jala jiran. Tokkoffaan terminoloojii hiika jechoota ulfaan wal qabatanii jiran as jala barta. Terminology related to pregnancy as jalatti addaan sii baati. Kan lammaffaadhaa last normal menstrual period fi akkaataatti EDDdhaa fi gestational age itti shalagan. EDD jechuun expected date of delivery jechuudha. Guyyaa kana dahuu dandeessi jettee guyyaa shalayituuf. Gestational age umurii ulfaati kan akkatti shalagan as jalatti ilaalla. Terminology in pregnancy yeroo eegallu jechoonni ulfaan wal qabatanii jiran. Jalqaba pregnancy jechuun maanuu maali hiikkaansi? Pregnancy jechuun ulfa jechuudha. It is maternal condition having fetus in utero. Hiikni isaa gabaabaani dubartiin takka yeroonii fi gadameessaa keessatti ilmoo qabattee pregnancy jaaniin. Takka immoo having developing embryo in uterus. Miciree guddachaa jirtu gadameessa keessaa qabaachuu kanaa ulfa jedhama. Pregnancy literally means being with child jechuudha. Hiikkaan isaa habira ilmoo wajjin jiraachuu jechuudha. Ilmoo qabachuu ulfaa'uu jaaniin. The normal pregnancy average duration jiddu galeessaan guyyaan ulfi tokko garaa turu normal pregnancy duration from the first day of normal last menstrual period. NLMP jechuun normal last menstrual period jechuudha. Guyyaa xuriin irraa maayinsa irraa itti dhufte guyyaa marsaa laguudhaa irraa booda agarte achirraa eegalee about 280 days or 40 weekidha. Guyyaa 280 yookaan immoo 740. Normally pregnancy tokko hangi ulfi garaa keessa turu hangi gadameessaa keessa turu. It start fertilization in the delivery of fetus and the placenta. Pregnancy kun bakka irraa eegalu fertilization irraa. Yeroo sanyiin kormaadhaatii fi hanqaaquun walitti dhufee wal cabse achirraa eegalee bakki inni itti xumuramu xumurri isaa fetusiidhaa fi placentaan bahuudha. Ilmoodhaa fi akkasumas obbaatiin dhalachuudha. Yeroon asittuu jirtu kun pregnancy jaaniin. Hiikni jechi biraa antepartumidha. Antepartum jechuun time period before childbirth. Yeroo dhaloota ilmootiin dura jiru osoo ilmoon sun hin dhalatin hanga garaa jirtu suni antepartum jaaniin. Eega dhalattee booda immoo postpartumidha. Antepartum refers to the mother. Wanni inni baanu haadha baana. Haati osoo hin dahiniin dura yeroo ulfa san garaa qabdu antepartum jaaniin. Eega deessee booda immoo postpartum taati. Gravidity jechuun maali? Gravidity jechuun garaa qabaachuu jechuudha. Gaa kana fuuteetuma raa kanatti dabaltee garaa qabaachuu jettaani. Gravidity refers to all previous and current pregnancy. Kanaan duraa fi amma hangi isiin ulfa qabaatte kuni gravidity jaaniin. Term, preterm, live birth, stillbirth, abortion, ectopic and molar pregnancy hunda taatu. Ta bakka geessee dhalatti, ta osoo bakka hin gahin dhalatti, ta lubbuun dhalatti, ta waggaa dhalattu san duuti, ta ulfarraa bahe, ulfa gadameessaa alaa akkasumas molar pregnancy ulfa sobaati. Hundi isaa wanni isiin ulfooyte all previous and current pregnancy isaa hundi gravidity jaaniin. Number of pregnancy dhaan gravidity jaan. Hanga isiin tuni ulfooyte hanga isiin garaa qabaatte. Gravidity jechuun total number of pregnancy dha.
Piriimii giraavidaa fi maltii giraavidaa jennee adda baasuu dandeenya. Piriimii jechuun jalqaba ulfa jalqaba ulfooyte. Gorommii jechuun first pregnant woman having first time pregnancy. Dubartii yeroo jalqabaatiif ulfooyteen yeroo jalqabaatiif umurii isii keessatti yeroo jalqabaa ulfooyte piriimii giraavidaa jedhanii. Maltii giraavidaa kan jedhaniin ammoo woman who has had 2 or more pregnancy. Kanaan dura lamaa fi lamaa ol ta ulfooyteen maltii giraavidaa jedhaniin. Tuni guddoodha. Piriimiin ammoo marsuma tana ulfooyti. Piriimii giraavidaa jedhaniin. Kan biraa oolli piriimii giraavidaa jira. Namni tokko eega umriin isaa guddatte kanaan dura osoo hin ulfaayin eega umriin isaa guddatte amma 35 bira hute yoo ulfaaye umriidhaan guddaadha. Garuu immoo ulfaaf ammaan tana eegala. Oolli piriimii giraavidaa jedhaniin. Woman pregnant for first time after age of 35 years. Eega amata 35 dabartee yooniif yeroo jalqabaatiif ulfooyti. Kanaan dura osoo hin ulfaayin. Fakkeenyaaf giraavidaa sirii jechuun maali? Previous to pregnancy dhaa fi now one pregnancy qabdi. Kanaan dura yeroo lama ulfooytee jirti ammaas ulfa. Walitti 3 taati. Giraavidaa sirii jedhaniin. Waa'ee giraavidiitiin ulfa jechuudha. Paaritii jechuun hoo maali? Paaritii jechuun akka booda hiikuudhas hin dhibne akkam goota paa kana ol garagalchi. Daataa delivery jechuudha. Hanga isiin deesse. All previous pregnancy that have reached fetal viability and delivered dead or alive. Kuni seera qaba. Paaritii jechuun. Akka Itoophiyaatti yooniif 728 ol kuttee ulfi tokko. 728 ol yoo hute paaritii keessa lakkaa'ama. Akka Itoophiyaatti. Akka biyyoota dhiyaatti immoo 720 yoo dabarte paaritii jedhaniin. All previous pregnancy that reach fetal viability. Kan ilmoon suni lubbuu baafte 728 ol kutte. Delivered dead or birth or still birth. Kan isiin deesse ulfooyteetii ulfi sun dhalate. Yeroo dhalate sanii takka duutuu taatee yookaan immoo ta lubbuudhaan jirtu 728 ol kunnaani paaritii jala lakkoofna. Akka Itoophiyaatti. Akka Weestarniitti immoo 720 ol kunnaan paaritii jala lakkaa'amti. Twin, triple or quadruplet delivery yoo taate amma dubartiin takka marsuma takkitti deessu sanitti yoo ilmaan 2-3 lakkuu yoo deesse paaritii isa waanuma jennaan. Marsuma takka deesse waan paaritii uma jedhaniin. 5, 6, 8 illee haa taatu. Wanni bakka takkatti marsaa takka keessatti bahee saniin paaritii takka jala lakkoofna. Nulliparaa jedhaniin. Nulliparaa means woman who has never born a viable child. Ijoollee 7 kanaa 28 kanaa ol kutte takka illee hin deenye. 728 gaditti abortion jedhaniin. 728 gaditti. Yooniif ilmoo lubbuudhaan takka immoo 728 kanaa ol kutte takka illee hin dahin nulliparaa jedhaniin. Piriimiparaa no. Nuulii jechuun hiikkaan isaa 0 jechuudha. Takka illee hin deenye jechuudha. Piriimiparaani piriimii yeroo jaan ka jalqabaa jechuudha. One previous viable delivery takka deessee jirti. Takka dhaltee piriimiparaadha. Multiparaa tan jedhaniin ammoo greater than or equal to 2 previous delivery. Kanaan dura 2 fi 2 ol yoo deessee multiparaa jedhaniin. Grand multiparaa jedhaniin tuni hayyuu guddoo jechuudha. Tuni guddoodha. Greater than 5 previous delivery. Kanaan dura
5 fi achii ol yoo deessee jiraatte giraand maltiipaaraa jaaniin. Paaraa jechuun ulfa san dahuu jechuudha. Umriin ulfa sanii 7-28 ol kutu. Eega dhalatee booda yookaan lubbuun haa jiraatu yookaan haa du'u hanguma isiin deesse. Abboorshiin jechuun hoo maali? Abboorshiin jechuun ulfirraa bahuu jechuudha. Abortion jechuun number of pregnancy terminated below age of viability. Osoo nama hin tahin 7-28 ol osoo hin dabrin yooniif irraa baate abortion jaaniin. Number of abortionii lakkaa'uudhaaf ammoo heddummina takkaa lakkoofsa ulfa sanii 7-28 osoo hin gahin bahee saniin abortion number of abortion jaaniin. It could be induced or spontaneous. Gosoonni abortioniidha. Karaalee garaagaraatiin qoqqooduu dandeenya. Induced kan jaaniin kan namni itti kaasee artifishaalii takka makaanikaalii meeshaadhaan itti kakaasanii ulfa sanirraa baasan. Spontaneous kan jaaniin ammoo ofumaaf kan ulfi sun bahu. Abortionii jalatti bal'inaan laalla. Ectopic pregnancy jechuun hoo maali? Ectopic pregnancy jechuun extrauterine pregnancy jaaniin. Ulfa saayitii silaa noormaalii taa'uudhaaf tolfame sanii ala tubbuma keessatti fertilizationiin gaggeeffamte sanfaa keessatti hafuu osoo gadi hin bu'in takka achiin garatti gamanaas bahee garaa keessatti faa uumamu yookaan immoo gadaamii isaa bakka taa'u san bira gakkutee sarviksii faarratti uumamu. Ulfa saayitii noormaaliidhaa sanii ala ectopic pregnancy jaaniin. Amma gaa fakkeenya kana mee haa laallu. 38 years old gravida 5 para 2 abortion 1 ectopic 1 mother yeroo jennu isa kana hiikuudhaaf gravida 5 kuni she had 4 past pregnancy jechuudha. Kanaan dura 4 garaa qabaatte 4 ulfooyte jechuudha. Gravida 5 himaa jaani kan ammaan tana garaa qabdu kuni ulfi kun ittiin lakkaa'amne. Paaraatuu yeroo jiru number of delivery isii 2 jechuudha. Abortion 1 takkarraa baate jechuun 1 is aborted. Ectopic takka qabdi. 1 was ectopic pregnancy. Kanaafuu ulfisii kun 5 akkamitti ta'e? Paaraatuu kanaa fi abortionii kana 3 goonee ectopicii kana 4 yeroo goone takka ammaan tana garaa qabdi jechuudha. Takka ammaan tana ulfa sababa sanii fi 5 ulfooytee 2 deessee takkarraa baate takka immoo saayitii noormaaliitii alatti uumamte jechuudha. She is currently pregnant for 5th time. Marsaa 5ffaadhaaf ammoo ulfooyte. Waan giraavidaatii fi paara abortion ectopicii waan jiru xumurree jira. Kabiraa hiikaa terminoloojii as keessa jirtu keessaa tokko parturitionidha. Partirution jechuun birth process adeemsa dahumsaa jechuudha. Process of giving birth adeemsa dahumsaa san ciniinsuu saniin partirution jaaniin adeemsa siisan. Parturantiin ammoo dubartiidha. Dubartii ciniinsuutti jirtu. Parturitioniin adeemsa yoo ta'u, parturantiin dubartii adeemsi kun irra gaggeeffamu jiru patient in labor we call it parturant jaaniin. Parturitioniin adeemsa birth processidha. Adeemsatti ilmoon gadameessaa keessatti baatu saniin parturition jaaniin. Parturantiin ammoo dubartii ilmoon tun keessaa bahu jirtu kana dubartii ciniinsuu jirtu kana parturant jaan. Laayi jechuun hoo maali?
Lie jechuun relation to long axis of fetus to longitudinal axis of maternal spine. Lafee dugdaa haadhaa sanii fi akka daa'imni sun itti jirtu laallee akkamitti jirtii lie yeroo jennu. Hariiroon fetasiidhaa fi maternal spine walii qaban lafeen dugdaa haadhaa sunii fi daa'imni sun akkami waliin jiran. Relationship of long axis of fetus to long axis of mother uterus. Hariiroo aaksisii yookaan karaa dheeraa fetasiidhaa fi karaarra dheertuu gadameessaa haadhaa sana. Longitudinaalidha moo tiraansversi moo obliikii akkamitti jirti? Longitudinaal jechuun akkana gadoo ta'uu qabdi. Normaaliin isaa kana. Lie jechuun akkaataa isiin itti garaa san keessa gadameessaa san keessatti ciisu jirtu. Oloodhatti moo labbaa? Normaaliidhaa fi abnormaal lie kan jaanii taa'umsi sirriitii fi kan sirrii hin ta'in inni sirriidhaa longitudinaalidha. Gadoodha. Tiraansversii yoo taate akkana labbaa yoo garagalti. Akkasumas obliikii shafaaxaa yoo taate and also variably shape longitudinaalidhaa hagadoodhaa spinaalii haadhaa sanirra akka waan dhaabbattuutti taa'uu qabdi. Yoo kana labbaa taate takkaa cinaa taate abnormaal lie jaaniin. Kabira presenteeshinidha. Presentation jechuun ibsuu jechuu sanii miti. Presentation is part of fetus which occupy lower uterine pole. Gadameessaa kana karaa gadii kutaa daa'imaa sanirraa maddiitamtu aane. Gara gadii kana qaama kamtu jira? Presentation jaaniin. Karaa kamiin gadii tana jirti? Fakkeenyaaf mataan gaggaragaltee jirti moo mataa gara haadhaa keessa ol deebiteeti gara duubaa kanaan dhufte moo karamiin dhufte? Presentation jechuun part of fetus which occupy lower uterine pole. Uterasii kana bantii uterasii karaa gadii kana qaama kamtu qabatee jiraani presentation jaaniin. Normaaliidhaa fi abnormaalii jira kunilleen. Normal presentationiin karaa sirriiti ka jaaniin vertex yoo taate. Vertex jechuun eessa jennee walakkaa mataadhaa. Sammuu tana walakkaadhaan yoo kana gad deebitee jiraatte normaalidha. Abnormaal kan jaaniin bridge presentation yoo hudduu tana afaan dhufte mataa ol garagaltee. Face presentation osoo vertexiin tahin fuula kana faadhaan. Akkasumas brow and shoulder. Browini nyaara kanaan yoo dhufte. Akkasumas gateetii faadhaan ceekuu faadhaan yoo dhufte abnormal presentation jaaniin. Kabira attitudeidha. Attitude jechuun hanga isiin walitti gajjattee fi hanga isiin ol diriirfatte. Degree of flexion or extension of head on the neck. Amma flexion yeroo jennu gateetiidhaa fi mataan isii mormaa fi mataan isii hangam takka walitti gajja'ee jira. Areenni isii kuni gaggodhatee qoma tana tuquu qaba. Normal attitudein flexiidha yeroo jennu flexiin tuni gateetiin duubaa sun diriiruu qabdi jechuudha. Yoo duubatti je'e garuu mataan sii kun duubatti je'ee asiin areenni kun akkana ol godhate abnormal attitude jaaniin. Extension or deflection. Attitude jechuun mataa kana baanna. Mataan isii kuni karaa qomaa kana gaggodhatee jiramu qomarraa ol godhate. Yoo qoma gaggodhate qoma tana yoo tuqee normaalidha. Qoma tanarraa yoo ol godhate garuu mucaan suni fuula faadhaan dhufa akka areeda faadhaan. It is
Abnormal attitude jaaniin. Attituudii haa ilaalchaa sanii miti. Abnormal attituudiin takkaa extensioniidha yookaan immoo deflectioniidha. Extension yeroo jennu morma kana jala baan. Kanaatiitu akkana ol godhate. Silaa gad godhatee qoma tana tuquu qaba. Kan biraa denominatoridha. Denominator jechuun waamamaa jechuudha. Arbitrary bony fixed point on presenting part. Kara daa'imni ittiin dhufte san presentation ilaalle kara isiin ittiin dhufte san bakki irraa yaamamu sun kasirriidha. Vertexiidhaa fi bridge presentation fi face presentation jenne. Vertexiidha jechuudhaaf osoppitiidhaan dhufuu qaba. Lafee mataarraa gara duuba kana ta'uu qaba. Yoo biriichii taate taa'aa kana takka ammoo hudduu tanaa yoo dhufe sakramii lafee sakramii daa'imaa san. Sakram jechuun lafee eegee san. Denominatorriin isaa kana. Yoo feesii taate immoo mentamidha. Mentam jechuun areeda. Areeda kanaan mentam jaaniin. The part of fetus which determine position. Kutaa qaama daa'ima sanii kan taa'umsa isiisan nu akeeku. Yeroo asichi qabanne kan nuti arguu dandeenyu. Garaa haadhaa kanarratti yeroo achi qabanne bakka nuti arguu dandeenyu. Yoo vertexiidhaan dhufte bakki nuti to'inu mataa mucaa kanarraa osoppitii kana to'ina. Ta duubaa tana. Maaliif vertexiin garagaltee jirti tuquu waan hin dandeenyeef. Yoo biriichiidhaan dhufe yoo hudduu tanaan dhufe bakki nuti to'inu lafee eegeedhaa tana. Tuni gara duubaa jirti waan ta'eef. Yoo fuulaan dhufe immoo areeda kana tuquu dandeenya. Denominator jaaniin. Positionino. Position jechuun relation of denominator to quadrant of pelvis. Akkaataa taa'umsa denominatoriin kuni lafee pelvisii kanaa wajjin itti taa'u. Kana yeroo jennu. Osoppitoo anterioriidha moo laateraaliidha. Amma normaalii osoppitaaliin kun lafeen mataa mucaa kun yeroo gaggaragalee jiraatu takkaa gara fuula duraatiin ta'uu qaba yookaan immoo cinaarraan ta'uu qaba. Maal position kan jaaniin osoppitoo posteriori. Yeroo asichi qabatte lafeen mataa mucaa kun gamas garagaluu qaba. Duyda duubatti kara duyda haadhaa sanitti garagaluu qabdi. Kiyyoon mucaadhaa tun. Garuu yooniif vertexiin isaa sun pelvikii irraa garagara taate abnormal delivery irratti ni ilaalla. Positionii akkaataa daa'imni itti dhufuu qabdu kan normaaliidha. Position jechuun karaa isiin itti dhufteen gabaabsitee yoo baruu feete abzu. Position jechuun akkaataa mataan daa'imaa sun itti dhufe. Hiika jechootaa keessaa kan biraa pretermidha. Preterm jechuun ulfaa osoo bakka hin gahin dhalate jechuudha. Preterm jechuun gestational age is less than 37 completed week. 37 osoo hin guutin ka dhalateen preterm jaaniin. Term kan jennuun bakka gahee kan jennuun. The time of gestation from 37 completed to 42. 37 irraa kaasee hanga 42. Guyyaa kana isarraa kaafnee lakkoofne from first day of last menstrual period. Gaafa xuriin irraatti dhaabbatte irraa kaafnee as lakkoofnee umrii ulfaa kana 37 irraa hanga 42 jidduu yoo ta'e termii jaaniin. Termii tana bakka sadiitti adda baafna. Isuma bakka gahee jennu kana. Early term, full termiidhaa fi late term jaaniin. Early term kan jaaniin 37 hanga 38 jidduu yoo jiraate.
Fuul termii kan jaaniin torbaan 39 irraa hanga 40. Leet kan jaaniin 40 takka hanga 40 takkaa oli. 6 fi 7 inni as kaa'e kuni torbaan kun yoo ka guyyaa 6 taatee akkasumas ka guyyaa 7 yoo taatees inni fuula duraa kun ka 6 agarsiisa. Torbaan guyyaa 6 goone. Torbaan guyyaa 7 yoo goone immoo 38. Kanaafuu wanni ati asirraa hubattu termiin bakka sadiitti adda ba'a. Early, full and late jaaniin. Inni earlyidhaa osoo bakka hin gahiin xiqqoo jarjari. Inni fuulidhaa kuni guutame. Leetiin ammoo bakka bira hute. Garaa keessatti ilka ifaa baasan kan nyaansan. Ka biraa post termiidhaa jira. Kan bakka san bira hutee fagaate. Time of gestation after 42 weeks. Torbaan 42 yoo dabre 40 takka ture jenneen 40 takka bira hutee 2 ta'e. Kanaafuu post termii jaaniin. Sababni inni kana turuufi maternal problemii fa'aa jiraachuu danda'a. Dubartoota akkanaa ciniinsuutti kaasanii deessisanii. Kana abnormal pregnancy irra ilaalla. Antepartum hemorrhage jechuun maali hiikkaansaa? Dhiiga jechuudha. Dhiiga osoo hin dhaliniin dura ilmoo jalaa yaa'u jechuudha. Any genital tract bleeding after fetal viability but before delivery of fetus. Antepartum jechuuf ulaagaa kana as lamaan jidduu jiraachuu qabu. Dhiiga karaa qaama saalaatiin dubartoota irraa yaa'u eega ulfaawanii osoo ilmoon sun hin dhalatiniin dura. Amma as keessa maaltu jira? Aborshiniin faan as keessa jira. Antepartum hemorrhage kana keessa jira. Bal'inaan waa'een isaa yuunitii guutuudhaan ilaalla. Pregnancy is divided into 3 stages. Ulfa kana bakka sadiitti adda baafna. Trimester jennee sadarkaa sadiitti adda baafna. First trimester kan jaaniin hanga torbaan 13tti. 0 up to 30 wiikiidhaan first trimester jaaniin. The most crucial to your baby development. Umriin daa'imnitti keessa guddatu, umriin ulfitti guddatu, umrii tan first trimester kan. Secondiin 14 irraa hanga 26ti. As jidduu second trimester jaaniin. Third trimesteriin torbaan 27 irraa hanga 40ti. Stage 3 kanatti adda baafna ulfa kana. Last normal menstrual period akkamitti shalayna? Last normal menstrual period the first day of last menses. Gaafni xuriin irraa dhaabbatte jechuun guyyaa xuriin dhiigni sun irraa itti cite. Guyyaa dhiigni sun irraa itti dhaabbate. Saniini first day jennaan guyyaa tokkoffaa jennee lakkoofnaaf. First day of last menses. For last normal menstrual period to be reliable. Isiin marsaan tuni irratti hundoonee dhugaadha jechuudha. Isi tana dhugeeffachuudha. Tokkoffaa it should be regular. Cycliinsi regulaarii ta'uu qabdi. Wal fakkaataa ta'uu qaba marsaan isii. Cycle length vary among individual. Regulaariidha yeroo jennu asirra wanni hubachuu qabdu guyyaa wal fakkaataatti dhufuu qaba jechuudha. Namoonni irra hedduun isaanii 20 takka hanga 35 jidduu as keessaa guyyaa tokko fudhattee guyyaan sun itti katti deddeebi'u ta'uu qabu. Yoo guyyaa 28 itti deebi'es wal fakkaataa ta'uu qabu. It should be regular. Kalamaffaadhaa it should be similar to previous cycle in volume and duration. Ulaagaan lammaffaa maal jaa? Marsaa kanaan duraatii wajjin dhiigni hangirraa yaa'uu fi turtiin guyyaa hangi irra turu wal qixa ta'uu qabu. Yoo ji'a dabre
guyyaa lamarraa yaa'ee irraa dhaabbate ji'a kanallee akkasuma ta'uu qabu. Wal fakkaataa ta'uu qabu. Sadaffaa, if the woman was on oral contraceptive pill, yoonii fi dubartiin tun suni karoora maatiidhaa ka afaaniin fudhatamu san fudhachaa ka jiraattu taate, it should be discontinued for at least 3 months ahead of last menstrual period. Baatii sadiif addaan murtee jiraachuu qabdi. Marsaan sii kun reegulaariidha moo reegulaarii mitii beekuudha. Maaliif rakkoolee OCP'n fidu keessa oral contraceptive piiliin fidu keessa jeeqamuu marsaa laguu tana faafita. Kanaafuu eega isa san dhiifte baatii sadi turte booda walitti aansitee saayikiliin sii sirriidha moo sirrii mitii laallachuu qabdi. Inni afuraffaadha, lactating woman should have 3 regular cycle. Yoo dubartii harma hoosiftu taate marsaa sadiif marsaan laguusii wal fakkaataa ta'uu qaba. Yoo kana guute reliabilidha jennaan, dhugaadha jennaan, guyyaan irraatti dhaabbate sun guyyuma sani kan jennu. Kabiraa gestational age'dha. Gestational age jechuun duration of pregnancy. Umrii ulfaa jechuudha. Umrii ulfi sun garaa keessa jiru. The estimated age of fetus is calculated from first day of last menstrual period. Umrii ulfaa kan akkaataan itti shalaynu guyyaa jalqaba xuriin sun irraatti dhaabbatte sanirraa eegalleeti. Hanga guyyaa isiin sad dhuftee kanatti jidduu guyyaa jiru san lakkoofna. Assuming 28 day cycle. Guyyaan marsaan isii 28 jennee. Gestational age is expressed in complete week. Akkamitti ibsama? Torbaan guutuudha jennee ibsina. Gestational age calculate godhuudhaaf based on assumption of 28 day regular cycle and the ovulation on 40 days. Wani nuti tilmaama keessa galchinee shalaynu. Marsaan isiitun guyyaa 28 itti dhufa. Guyyaan ovaariin gallakkifamtu guyyaa 14ti. Kana jenneeti bu'uura kanarraa kaana. Kanaafuu isa kana yoo shalaynu gestational age dubartii takkaa shalaguudhaaf formulaan nuti itti fayyadamnu BCTing deetii guyyaatti isiin si bira dhufte kana hir'isuu guyyaa xuriin irraatti dhaabbatte guyyaadhaa fi ji'a xuriin sun irraatti dhaabbatte walirraa hir'ifneeti san booda torbaafirra. Fakkeenyaaf wajji daleenya gestational age. Kalamaffaa EDDdha. EDD jechuun expected date of delivery jechuudha. Guyyaa ulfaa kana ni deessi jettee ati itti tilmaamtu. Tilmaamaan isiin tun guyyaa akkanaa ni deessii jetta. Saniin EDD jaaniin. 280 day after last menstrual period. Eega xuriin irraa dhaabbattee guyyaa 280 takka immoo 740 guyyaan isiin dahuu dandeessu. EDD tana calculate godhuudhaaf formulaa garaagaraa jira. Nagal ruuliidhaa fi kabiraa kaalendara lama fayyadamnee shalaguu dandeenya. Isa kana sirrii qabadhu. Akkami shalaganii? Using European calendar, kaalendara Awurooppaa fayyadamnee akkam goona? Subtract 3 months from last normal menstrual period. Baatii xuriin irraa dhaabbatte sanirraa baatii sadiif duuba gad hirrifne. San booda guyyaa torbarra daballa. Kanatti expected date of delivery guyyaa kana jennaan. Irraan sii deebi'a. Fakkeenyaaf yoonii fi normal menstrual periodiin isii Febraarii keessa Febraarii 12
kan irraa xuriin dhaabbatte taate if duuba ji'a 3 gad hir'isi. Yeroo gad hir'ifte Noovembarii dhufta. Noovembariidhaa fi Febraarii jidduu ji'a 3 Noovembar, Diseembar, Januaarii. Kan isin irraa itti dhaabbatte Febraariidha. Kanaafuu if duuba 3 yeroo hir'ifte Noovembar irra dhufta. Ji'a Noovembar goote guyyaa hoo torbatti dabali jedha. Eessarratti guyyaa Febraariidhaa sanitti. Torba yeroo itti dabalte meeqa ta'a? 12 fi 7 19. Mala Eurooppiyaan kaalendarii fayyadamnee bifa kanaan shalayna. According to Ethiopian calendar, akka kaalendara Itoophiyaatti garuu Itoophiyaa kan isiin fayyadamtu baatiin 12 guyyaa 30 qabdi. Dabalataan guyyaa biyya keessa hin jirre qaama ijaanii guyyaa 5 takkaa 6tti dabalan. Amata hundaa. Kanaafuu kan Itoophiyaa kun kopha. Akkam goota guyyaa kana wali shalaydee yoo amata qaxxaamuruu baatte. Last ministerial period sanirratti baatii 9 dabalteeti. Yoo amata qaxxaamuruu baate guyyaa 10 itti daala. Akkaan siin jee qalbeeffadhu. Fakkeenyaaf guyyaa takkaa baatii takkaa xuriin irraa dhaabbatte yoo taate. Isii tana baatii 9 waggaatti daballe amata waan hin qaxxaamurreef baatii 9 itti daballeeti guyyaa 10 irratti daballe. If EDD does not cross year. Yoo amata qaxxaamure hoo fakkeenyaaf ji'a afuraffaa faa xuriin irraa dhaabbatte 9 waggaatti daballu 13 taati. Baatii 13 jechuun amata kaan keessaa baatii tokkoffaa dheeti jechuudha. Kanaafuu waan amata qaxxaamurtuuf filannoo 2 qabda. Amanni isin qaxxaamurte kun qaammeen 5 moo 6. Yoo paagmeen sun guyyaa 5 taate guyyaa 5 itti dabalta. Yoo qaammeen 6 taate immoo 4 itti dabalta. Last ministerial period sanirratti baatii 9 dabalteeti optionii 3 kana fayyadamta. Yoo amata qaxxaamuruu baatte guyyaa 10 itti dabalta. Amata qaxxaamurtee qaammeen 5 yoo taate guyyaa 5. Yoo qaammeen 6 taate immoo 4 irratti dabalta. Kuni foormulaa kaalendara Itoophiyaati kun. Kaalendara Awurooppaa yoo fayyadamte immoo baatii xuriin irraa dhaabbatte sanirraa if duuba baatii 3 irraa hir'ifta. If duuba gad deebifta. San booda guyyaa immoo 7tti dabalta. San booda ni keessaafi jechuudha. Amata kaan goota. Fakkeenyaaf kan isin irraa dhaabbatte sun yoonii fi fakkeenyaaf isuma kana haa dalaynu. Fakkeenya ni jira. If 10-1-60 yooniif